Gaafa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhalatee waggaa 20 gahu maaltu ture? Harbul Fijaar jedhanii lola qaala'insa Allaarraa bahuu tokko kajaani jira. Isa kanarra maaltu ture? Nuumaan ibn Munzir tokko jechuun malaka mootii Arabaa gartee qabiyya Hiiraa ta'e. Qabiyya Hiiraa ta'e Hiiraan tun jechuudha lixa furaa turte lixa furaan. Maal ture inni kuni naggaadummaa jechuun naggaadummaadhaaf jechuun daldalaaf jechuudha meeshaa qara biyya Ukaazaa jedhamu geessu fedhe qara biyya Ukaazaa jechuudha. Yeroo kana eenyutu bira taasise Urwaa nama jaanii fi nama Barraad jaanii bira taa'e jechuudha. Barraad ibn Qeesii kajaanii bira jira. Barraad ibn Qeesii jechuun kun nama shiftaa baalage irra hamaa namaati. Irra hamaa namaa ture jechuudha. Inni kuni maal jechuun mootichi kun eenyutu meeshaa tana qara biyya Ukaazaa naageessaa jee Ukaazaa san naageessa jee. Qara Ukaazaa san eenyutu naageessa jennaani anaatu si geessa jeen. Anaatu si geessa jeeni inni kun eessa si geessa naa Barraad shiftichi kun jechuudha. Ganda Banii Abdimanaaf hin geessa jeen. Ganda Banii Abdimanaaf hin geessa naa maal jee Urwaan tokko lakkii jeen Munzir ibn Nuumaan kun mootichi kun maal jee lakkii bar ani ganda Abdimanaaf nama geessu hin barbaadu jeen. Nama biyya guutuu magaalaa guutuu naa geessu hin barbaada magaalaa guutuu nama guutuurra naa geessu hin barbaada jeen nama hunda bira. Jennaan Urwaa kana bira jira. Urwaan kuni maal jeeni abee talla'anaa jeen. Abee talla'anaa jechuun akka nama afaan keenyatti jechuudha. Ati abaarsa malee giddeemii jeen. Abaarsa malee giddeemii yaa abaarama jeeni maal jeen Munzir ibn Nuumaan kanaan jechuudha. Urwaan kuni Barraadiin kun gosa maal ture inni kuni gosa Kinaanaa ture. Urwaan kun immoo gosa Qeesii ture jechuudha. Achi maal jeeni ati nama gartee yaa mooticha yaa Munzir yaa Nuumaan jeen nama gartee abaaramaa gosti ganda ifirraa baafte kana ifirraa gosti ifirraa baafte abaaramaa kanaatu si geessa anaatu si geessa jeen jechuudha. Jennaan Barraad ibn Qeesii kunis bira ta'a. Abdimanaaf bira ni geessitaa mee jeen yaa Urwaa jennaan Urwaan lakkii an Abdimanaaf bira hin geessu biyya guutuu bira hin geessaa jeen inni kun. Jennaan Barraadiin kun shiftaa baalagee hamaadha. Fuudhee maal godhe? Iccitii isaa gara qabatee summii isaa gara qabatee tuma hanguma Nuumaan mootichi kun Urwaa kana ergatu eege. Sanboode eegee maal jeeni gizee gaafa inni gartee meeshaa tana fuudhee qara biyya Ukaazaa tana deemu karat eegee ajjeese. Karat eegee ajjeesee maal godhe? Urwaa kana ajjeesee jechuudha. Barraad ibn Munzir kun shiftichi. Ifumaa deebi'ee ammas aboluun ajjeese jee ifumaa himee Banii Ukaazaa ganda Qeesii gosa Qeesii tanaa fi Ukaazaa tana walitti kaase. Harbul Fijaar jechuun kuni afuri. Isaan kun afuri. Kana keessaa isaan amma tokko jechuudha. Harbul Fijaarii kana keessaa tokko Banii Kinaanaa fi Hawzaan. Tokko Banii Kinaanaa fi Hawzaan. Tokko Qureeshii fi Kinaanaa, tokko immoo Kinaanaa fi Nadrii, tokko immoo isa kana jechuudha. Isa kana ture. Sanbooda ifumaa himee sanbooda Banii Qeesis gumaa keenya kafalannu malee jaanii waliin bobba'an. Ammas deebi'anii Qureeshii fi gartee Kinaanaan tunis gama qe'ee wajji ta'anii Qeesii tanaan waliin bu'an jechuudha. Gumaa kafalannati. Sanbooda akkasi deebi'anii dhiiga kafalanna jaanii wal fixanii dhiiga walii dhangalaasanii ammas lola dhaabanii bara gartee as deemuu kana hijaa kafalanna jaanii dhufan. Ganda kunis ganda galee hijaa gumaa keenya baafanna jaanii gartee deemanii kaan kaasanii ganda namuu ganda ife kakaafatee dhufu. Ammas jechuu bara dhufeentis gumaa sababuma gartee bar shifticha kana gosti sun lamaa wal fixa. Sanbooda gize wal fixa maatu ta'e nama tokko keessaa irra jiru nama hayyuun tokko keessa raami. Inni kun gartee araara haa goonu nama gartee nurraa du'es nutis haala kaawwannu isinis lakkaawwadhaadha araaraan finna jee walii galan. Sababaa sanii gartee nama miidhamaa san namni gartee namni baay'inaan irraa du'e gumaa nama tokko gartee dachaa godhee fudhataa jaanii akkasitti lola san hafe jechuudha. Maaliif sababni warri Qeesiinis Qureeshii fi gartee Kinaanaan gar tokko taatee waan isaa fixxe jecha isaan kun gartuu gosa isaanii irra hedduu namaa dhume jechuudha. Sababaa saniitiin isaan kun gartee booda nagaa ta'an jechuudha. Maali kuni amma gosummaa wal kaasuu biyya sababaa nam tokko namni kun waliin bu'ee wal fixuu kana jechuudha taateen tun.
Sambooda ammas deebi'anii ahadii wal godhan. Ahadii wal godhanii ganda booda gartee walii kakatuu fi yeroo gartee amma Qureeshiin harbii kanarraa gartee lola kanarraa wanni deebi'an keessatti sambooda baay'inama walii sananii kakuu walii godhan. Maara kaluu mana kakuu walii godhan mana Abdullaahi ibn Daari al-Juda'aan irratti Juda'aanitti jechuudha kakuu walii godhan isaan kun jechuudha. Warra gartee walii kakatan matootiin gartee Qureeshii kan walii kakatan keessa Bani Haashimtu jira, Bani Abdi Manaaf ni jirti, Bani Asad ibn Abdul Uzza gartee ammallee Bani Zuhrata ibn Kulaab, Banu Taym ibn Murraa fa'aa hundi isaanii kakutanii walii godhan jechuudha. Maal jechuudhaani namni tokko namni zaalima namni mazluumati Makka keessatti argamuu qabu gosa teenyarraas haa ta'u nama gartee gosa teenyarraa hin ta'inillee haa ta'u nuti yeroo hunda namni nuti wajji dhaabbanu nama haqaa wajji ta'uu qabaa jedhanii akkasirratti lola gosummaa san fedhan jechuudha. Sababaa Barraadi ibnu Qeysii jecha gosti dillituun zarii fi walirraa fixe jechuudha. Kanaaf gosummaan xilaatummaa teenyaa asitti nam tokko waa'ee gosummaa dhiisaadha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waa'ee gosummaa tana dhahuu fi kan inni dhufeef amantaan islaamaa gosummaa mataa dhahuuf dhufte namni gosummaa wal qoodu dhahuuf dhufte jechuudha. Kanaafuu gosummaa irraa haa dhabbannu rabbii sodaadhaa dhiisaa isiniin jaha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.